إذا خنتي عن السودان تيفين يوخان ميديا مالكته يوخان ريدوني واي ميديا جفرة وريت أستنوار كماني هاسوت كوسني غروف ديموني تجرا ورا أيانا خنا كوبيسة بكتنتي أفيرف فيادي أنا سنجا كبراتي وري أورومو تي في دا سنتا كتلمي سادا بيا أمباتنا خيستي أيانا أركتني تلفزيون أورومو راتي ساتو ميديا غرغراتيس الرا فديدان وسو ني تقول سنيفين كفلمني قوده فرچو دندو خيسنيف لما دا ديبسيتين فيادي أسنجا تن سديسنا ميديان وانا موان النته أرانتنا جلجلا كانوا إسني كنتي والبوهر سوداف بكترتي ولك أبى مخنا يو خلين الرها سوتات إسني تين درجة سوداف جرادة تنوافو أكبراتين جباب سوداف جرادة سنيس ميديان أمته والكون مسيسا حاجة سما تلمي سادا ميديان reflection يا أخي مو داوتي وان أمنيك أبوتي if tolchu waan ummanni qabu waan biitti qabdu gabbaasa akka daawwitiidhaa ta'ee jechuudha. Sani tan afreesaatti irraan jiran fakkaata tan afreesaadha. Keessattuu ummanni keenyaa kuni ifiif akka jirutti useetuma TV irraa waan chaanaala gam tokko yookiin immoo deeminsa karaa tokko qofa laalu osoo hin ta'in ifiifis qooda irraa fudhachuun barbaachisaadha. Waan danda'u hundaanuu tan shaneessaa irra diruutiin dhaqee na fakkaata tan shaneessaadha wanni jiru televiziyoonni fi miidiyummaan fedheehu haga dandeemutti objective ta'uudha kan irraa barbaadamu sanis maal jechuudha fedhii mataa ifiitii miti kan irraan oofu yookiin fedhii giruuppiidhaatii miti kan irraan oofu yookiin ammoo fedhii paartiidhaatii miti kan irraan oofu fedhii nama hundaa ummanni hundinuu ija takkaan bakka irraa reflected itti ta'u yookiinis daawwitii ummata hundaa ta'uudhaatu irra jira hagasiiti. Asnin jenna kanatti aan Suudaan Sayyid Ali VOA Washington irraa yeroo haga takkaafwan as jiranii jecha garuu ayyaana har'aa kana yoo laalu qophiileen sa'aaleen deemte kanaaf waan baay'ee dubbachuun dhageeffattoota fi ilaaluun namarra jira. Akka qophii kiyyaatti waa hedduu dubbachuu barbaadan ture. Haa ta'u dura hiree kana argadhee asitti argamuu kiyyaaf warra ayyaana kana qopheessaniif galatoomaan jedha. Isinis warri na dhaga'uuf deemtan maal dubbata jechuun keessan hin mala. Akka yaadaa akka hawwiitti waa hedduu dubbachuun hin danda'ama. Maaliif nama biyya ambaa jiru nu? Namni biyya ambaa jiru rakkataadha. Gaaddidduu hin qabu. Nutu gaaddidduu walii ta'a. Akkuma Oromoon jettutti lafti takka gaaraan tolti, tulluun tolti. Gaarri mukaan tola. Mukni dameen tola. Dameen baalaan tolti. Namni biyya ambaa jiru akka muka dameen qabnee akka muka baalan qabneeti yoo walitti dhufe malee yoo waliin dubbate malee kanaaf akkuma beekamu Oromoon asitti hedduu baqatee biyya kana jiru hedduu keessattuu Minnesota kana keessatti hiree kana argattanii sabaa hima miidiyaa ka jedhamu jechuudha. Sabaa hima jechuun raadiyoo, televiziyoona, gaazexaa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Kana dubbatuun nama dhiba. Yeroon ammaatuun namaan taatu malee. Namni tokko oduu biyya keessa jiru ka biyya dhiifnee biraa dhufne Oromiyaa oduu addunyaa yoo quban qabaanne yaa obboleeyyan kiyya ilmaan sabaa rakkisaadha. Waanuma gaafa biyya jirru sayyoo har'alee dubbanne hedduu duubatti hafne. Addunyaan har'a deemaa jirtu daddaftee deemti. Addunyaan daddaftee jijjiiramti. Addunyaa daddaftee jijjiiramtu kana keessa hordofuudhaaf namni tokko sabaa hima yoo hin qabaanne sabni tokko addunyaa waan keessa jirtu Oromiyaa waan keessa jirtu haalli biyya keessa jirru waan keessa jiru yoo quban qabaanne wallaalaa taana jechuudha. Kanaaf sochiin amma jalqabame kun akka jabaatee cimee ummanni Oromoo ka ala bahe kun
afaan isaa jabeessee aadaa isaa cimsee haala biyya keessa jiru deemaa jirus guyyaa guyyaan ka hordofu yoo televiziyoona qabaanne yoo reediyoo qabaanne yoo gaazexaa qabaanne afaan mi'aawaan Oromoo ka itti dubbannu kun ka silaa waa hedduu irraa dubbachuu hin danda'amu qulqulluun bulbulli ka if danda'e ka if ibsuu danda'u ka aadaa ummata Oromoo ibsuu danda'u ka seenaa ummata Oromoo ibsuu danda'u kun yoo sabaa himni hin jiraanne yoo namni walitti dhufee waliin dhageeffanne gad xiqqaata akka muka baala hin qabne akka muka gaaddidduu hin qabne sani kanaafuu an amma isinitti hin heddummeessu dhugumatti yaa ummata kiyya jabaadhaa miidiyaan tokko yookaan ammoo sabaa himni ummatatu cimsa dhageeffataa qabaachuu qaba yaada kennaaf dhageeffadhaa yaada dabarsaaf itti hirmaadhaa kanaafuu jabaadhaa hireen biraa yoo argame bal'innaan waan sabaa himni qabu waan aadaan Oromoo qabdu waan afaan Oromoo qabdu bal'innaa waliin dubbannaa galatoomaa isinis warri ayyaana kana qopheessitan itti jabaadhaa ummanni Oromootis itti hirmaadhaa galatoomaa sirba keessa deeggadhaa. Fayyadaa gaa'imee akkuma itti jirtanitti nu hordofaadha. Amma immoo kanatti aansuudhaan obbo Bulaa Tumsa Oromoo Community irraa asitti nu argamee haasoo akka nuuf godhu barbaannaa obbo Bulaa. Obbo Bulaa farka dhawa. Injiru obbo Bulaan okay. Obbo Bulaan egaa jiraanne immoo inni itti aanu sagantaa teenya irratti obbo Durrii Sharoo American Oromoo Community irraa American Oromoo Community of Minnesota irraa haasoo isiniif godha itti dhiyaadha. Haala uummanni Oromoodhaa itti TV horatu akka TV'n kunis dagaagee jiraatu godhaniif galata gurguddaadhaan isinii galcha. Akkasumatti illee dabaree hiree tan harkadhee waan daandiin qunnamtii yookaan miidiyaan taate gabaabsee isiniif ibsuudhaaf tattaafadha. Uummanni Oromoodhaa yeroo dheeraa akkuma waliin hubannutti jalqabaaf bara yeroo duraatiif qilleensa gubbaa afaan keenya jiraachuun isaa yeroo dheeraa dura keessaafuu yoon isinii tuqe magaalaa Magdishootirraa 60 keessa qilleensa gubbaa ture. Dhibbaa raadiyoonni sanitti godhuun 1972tti afaan Oromoodhaa qilleensa gubbaa oole. Har'a immoo akka hawaasaa tokkotti kaifiif itti dubbannee dhimma teenya ittiin baanu horachuun biyya alaa tana keessatti akka hawaasa uummata addunyaatti qixxee hirmaannee nus gaaddidduun teenya TV gubbaa akka jiraattu tattaafannee kan argachuu keenyaaf warri yeroo teessan dabarsitanii yeroo teessan osoo dadhabne injiin laattanii sadarkaa bara lammaffaa kanarra geessan maqaa uummata Oromoo magaalaa lakkuu qubatuuniin isin galateeffadha. Hojiin ummataaf hojjetan kun yookaan immoo yeroo fi kannanii hojjetan hedduu jabaadha. Murannoo feesisaas yeroo fudhattanii wanni kuni akka ummataaf dantaa ummataatiif oolu godhuudhaaf tattaaffiin isin gootan waan xiqqaadha jedhamee waan laalamuu miti. Isa kana bal'ifachuudhaaf kan itti irratti tattaafachuun irra jiru ummata dhaggeeffatu ummata daawwatu. Ummanni waan qabuu fi dandeettii isaanii ogummaa isaaniitiin akka isin cinaa dhaabbatan maqaa ummata Oromoo magaalaa lakkuu qubatuutiin Oromoota magaalaa tana jiru isin afeerra. Dabrees daandii qunnamtiidhaa qabaachuun haga qabsoo godhaa jirru kana keessatti TV'n jalqabaa sagantaa godhatee ala kanaa ummanni Oromoodhaa qabu kana jennee yoo dubbanne sobaa miti. Haa ta'u malee reediyoonni nuti qabnus bara lakkaawwatee jira. Akkasumallee reediyoonni sagalee bilisummaa Oromootis jira, reediyoon Oromiyaatis jira, reediyoon biraatillee jira. Kuni martinuu gumaata uummata Oromoodhaatii fi dandeettii isaanii waan qaban akka gumaachanii cinaa dhaabbatan qilleensa gubbaa akka oolu
tokko tokkoon keenya osoo yaadannee kun akka barbaachisaa ta'es osoo hubannee hedduu gaariidha. Qunnamtiin haala jireenya addunyaatti walitti nu hiiti. Daandii qunnamtii qabaachuun uummata tokkoof hawaasa tokko kan naannoo takkatti qubsuma ofii jalqabeef barbaachisaadha. Hamma ta'etti yoo nuti waan qabnuu fi dandeettii teenyaan cinaan dhaabbatin TV'n yookaan reediyoon Oromoodhaa ifumaaf tola uummata hojjetu kanaan jiraachuu hin danda'u, turuullee hin danda'u. Kanaafuu uummanni akka cinaa dhaabbatan isin afeerra. Isinitti hin dheeressu gaa sagantaan tiyya silaa dheeratudha keessatti tuqeetiin isinii ibsa. Kanumaafuu waan na dhaggeeffataniif galatoomaan isiniin jaa. Mee fayyaada haati obsumaan hangana gara sirbaatti inni deemna beektaa sirba dura haasawni kunis hedduu gaggaarii haasawni majarri kun ilaa amma haasawu jiru kun haasawu qalbii namaa jiisu dhagoma jirtaniimi eegaa waan kana ta'ee fi amma itti aansuudhaan obbo Abrahaam Muummee Oromoo Community of Minnesota irraa dhufee haasawu nu godhaa harka nu dhaaf obbo Abrahaam Muummeetiif. akka mooltan arraantana bara lammeeysaadhaa TV Oromiyaadhaa ayyaaneffachuudhaaf ayyaana kana godhuudhaaf asin wal ga'uun keenya waan baay'ee nama gammachiisaati. Hodduudhaan itti gammade qopheessitoota fi hojjettoota odoo humaa hin baafaminiif waan kana hojjetaa turan akkaan galatoonfadhuun dirqama. Anilleen isinittin dheereysuu namootiin hodduun ammaan tana dura dubbataniiti jiranii wahuma tokkoon isin yaadachiisuu barbaada. Ummanni Oromoodhaa odoo akka ummataatti biyya qabaachaa turanuu biyya isaanii keessatti akka afaan isaaniitiin hin dubbatamne akka afaan isaaniitiin hin baramne akka ummanni kun cuqqaalamee hafu mootummaan gabroonfataan bara dheeraadhaaf gootee ummanni Oromoodhaa afaan isaanii malee akka afaan biraa dubbatan dirqamaniiti turan. Arraan tana ammoo biyya alaa tanatti ummanni Oromoodhaa waan akka televiziyoonaatii fi reediyoonaa qabaatee afaan isaaniitiin dubbatanii afaan isaaniitiin yaada wal jijjiirratanii argamuun guddina guddaadha. Akkaan yaadadhutti biyya Habashaadhaa san keessa impaayera Habashaa san keessatti afaan Oromootiin yoo dubbatan afaan Oromoo TVs ni cabsa reediyoonaas ni cabsa jaaniiti dubbachaa turan. Arraan tana ammoo bakka san bira hin jirru ummanni Oromoodhaa sam qunnamtii bikka adda addaatti banatee Washington DC keessatti fakkeenyaaf reediyoonaatiitu jira kan afaan Oromoodhaatiin dabru. Magaalaa Seattle keessatti illee reediyoonaatiitu jira kan afaan Oromootiin dabru. Akkuma isin hundi beeytanitti illee magaalaa tana keessatti illee reediyoonaa fi televiziyoonaa qabna. Kuni guddina tokko nu garsiisa. Nulleen ummanni Oromoodhaa akka ammaan tana duratti ummanni gabroonfataa akka nuti afaan keenya jibbinu, aadaa teenya jibbinu, wal jibbinu, addaan facaanu, addaan waan adda addaa walirratti hojjennu waan nu godhaa turan kana dinnee walitti dhihaannee rakkina diinni nurratti fide kana keessaa baanee waan wal qunnamtiin tun qabdu hundaa'uu dhimmatti baanee akka wal qunnamnee fuula dura deemnu kanumaan isin gaafadha. Halkan gaarii qabaadhaa nagaatti. Egaa kabajamtoota keenya kaanullee hin iffatinaa arra waa'ee waan guyyaa TV Oromoo kabajnu jecha uummata garaagaraa akka asirratti nu baanii haasawwan feenaatii dhiifama nam lamaatu nu hafee nam lameen sun haasawwan san booda paariitti eegala hedduu dhiifama isin gaafanna. Kanatti aansuudhaan immoo obbo Magarsaa Lutheran Church Raayii asirratti argamee akka nu haasawuu barbaannaa. Innis waa'ee garaagaraatiin nu gargaaruudhaan ammallee muuvii waa'ee barnoota irratti kan directii fi kan katabee nu godhe isa jechuudha. Asirratti bee xiqqoo haasawaa waan nu godhuuf harkamee yoo dhoytaniif waan gaariidhaan isiniin jaa. Booddee haasawuun baay'ee gaariidha. Maaliif warri kaan dubbatanitti walitti qabdanii bakka tokko kaa'achuudha. Haa ta'u malee kan koo haasaan isin qopheesse silaa har'aan maalinni qophii
yookaan immoo riisarchii irraa kan argame maas miidiyaa bakka sadiittan siniiree lafa kaa'a gabaabsee man lafa kaa'a keessa ooluun naqo tokko educational material or instructional materialidha miidiyaan uummata tokkoon barsiisaa uummata tokkoon qopheessaa uummata tokkoon geggeessaa uummata tokko walitti fida rakkoo uummata tokko gidduu jirus bakkee yoo xiinxalamee karaa qajeeltoo qabame hiikaa ta'uu danda'a nama walitti fiduu danda'a nama araarsuu danda'a dhaaba tokko godhuu danda'a ummata walitti qabuu danda'a ummata tochoosuu danda'a ummata geggeessuu danda'a maas miidiyaan egaa akka namoonni beektoti biyya lafaa jedhanitti dhiiga namaa keessa deemu keessaa tokko jechuudha karaa siyaasaa karaa dinagdee karaa aadaa ummata tokko walitti qabee tochoosuuf humna guddaa kan qabu yookaan immoo ummata tokkotti humna guddaa kan kennu yaada cimaadha jechuudha barnoota cimaadha jechuudha barnooti kun kan biyya lafaas ta'uu danda'a kan sammuu ta'uu danda'a kan yaadaas ta'uu danda'a kan guddinaas ta'uu danda'a kan nama ijaaruudha keessattiyyuu erga akka ta'e immoo oromoodhaaf maal uummata garbummaa jala jiruu fi uummata garbummaa keessaa bahuu fi karaan itti sammuu isaa qaratu yaada isaa lafa kaawwatu xiinxalee maal takka isa baasu waan tokko qopheeffatee karaan itti lafa kaawwatu kan gargaaru maas miidiyaadha jechuudha maas miidiyaan akka gaariitti yoo qabame uummata tokkoo fi karaadha karaa qajeeltoo yookaan daandii galma qabsootiin bilisummaa oromootiin nu ga'u jennee amanna kanaatiif ijoollota kana fakkeenyaaf akka Ahimad Yaasiin faa kana gruupii kanaan deemu kana bira dhaabachuun baay'ee gaariidha ji'a sadan darbe kana wasaanii jiru jechaan ture hammam akka isaan dadhaban hammam akka isaan uummata kanaaf yaadan hammam akka isaan yeroo isaanii balleessan baay'ee natti dhaga'ame kanaaf anarraa yeroo koo dhiisee hirriba koo dhiisee addana taa'ee dhumaatti eege yaa wal bukkee dhaabbannee yaada keenya walitti mataa keenya walitti qabannee yaada keenya walitti buufannee walitti kurfeeffannee qabsoo uummata Oromoo geggeessuu dandeenya keessattiyyuu dargaggoonni yeroo amma jirtan yeroo isin nurraa gahee keenya isinitti laannee dabarru isin immoo fudhattanidha jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru fayyaa ta'a. Akkumaan duraan hoggaan dura asirra bahutti himetti haa isinii himetti waluma duraa duubaan itti fufti amma immoo kanatti aansuudhaan maali beektanii yoo xiqqoo silaa gurra nuu liqeessanii warreen TV Oromoo kanarratti yeroo isaanii halkanii guyyaa ispendi godhe 24 hours a day itti laffee akka gaariitti itti caccabeettis gubate keessa dabreetu asiin ga'ee waggaa lammaffaa isaarra nu qabachisiise kanarraan xiqqoo walaleessee jira beektaa walalootanaan gurraan isin hin gayaati mee obsaana caqasaati gara walaloo isin booharsuufin deemaa dhufe karaa kan hin goflaan qabne miilumaan bararaa anaarif Mahmud Aliitii kan nan beekne bara biitii Oromiyaa badhaatu nu darraa Harargee bahaatii bakkiin dhufe irraa aanaan gol'oodaa magaalaan burqaa tirtiraa iddoo dhaloota koo akka taate bara. Walaloo qopheessuuf itti yaadaan jira walitti funaanee waa'ee garagaraa keessattuu tan sabaa tan na nyaattu cora nin gaddaniin aaraa yommuu nin hiraaraa hin qabu hirriibaa halkunaaf qaatira yaaddu na dhamaaf ta'e fakkaadhe shokora. Inni mataan duraa katti yaaduu qabnu nuti yeroo mara waa'ee rakkoo sabaa tahuu isaa bara dhufaa dabraa cunqurfamaa jirra nu marti ni beeknaa ni ilaalla ni garraa gocha gayaa jiru uummata keenyarraa mootummaan gabroomsaa wal nu dabraa jira kaantu kaan darinni nu hammaachaa jira nu hoo maaliif jirra yooniif heddumminaa bakka hunda jirra harka tokko taanee hojjechuutti jirra eenyu bilisoomsaaf teenyee eegu jirra gaafiin too kan laaltu Oromoota mara deebii itti yaada bakka jirtan mara. Mee osoon tarkaanfanne gara qophiirraa waan jokkaa bara karaa sirbaa isin tarkaanfachiiseetiin akka bashannantan isin goosisuuf ta'aati osoo karaa isin tarkaanfanne obsaana caqasaa jechuu fedheeti osoon tarkaanfanne gara qophiirraa dhaamsa biraan qabaa dhageeffadhaanarraa waa'ee hojjettoota Oromoo TV irraa hamdiyaa daawwitii tan jirtu na bira eessana biraa kuttesa sabboontuu Oromoo sabaan boontuu dubraa gammachiiftuu qalbii Oromoota maraa biyyissi Oromiyaa Harargee baharraa dirreen dhawaa immoo lafa dhaloota sii akka ta'e bara asammoo kan dhuftee waggaa fuuldura roorroon alagaadhaa itti hammaachuurra hujii sitti fuftee dhufa isiitirra dadhabdeen ifattuu baruumaa isirra jibbannaa fi sharriin gartuu isii bira gaarii malee hamtuun baatu afaan sirra yoo haala amalaa qabbanni waan bira tattabattuu dubraa fayyoo akka biraa
Anduraa waan beeku waa'ee haala sirraa amma immoo hubadhee dhufnaan isii biraa Oromoo TV irraa jechuudhaan ibsaa waa'ee haala sirraa yeroo wal mari'annu wanta hojjennurraa sirnumaan haasofnee hunda sii xumurraa haya tolee malee hin qabdu mokkora. Akkuma nama biraa isiinis ni qabdi hojii gara biraa barnootaas ni baratti oolteen beektu irraa osuma hojjettuu hojii kana mara haa ta'u immoo garuu kunoo hagaa irraa odeeffannaadhaa fi qophii garaagaraa asii fi biyyattiis tan uumamtu irraa walitti funaantee hamma dandeessurraa isin biraan geessi Oromoo TV irraa. Jechi hoorraa wannee dhageeffadhaanarraa akka walitti dhufnuu kan nu godhe irraa TV Oromootiif kan ta'e bu'uura barkuno as jira Ahmad Yaasin Ali abbichi kaameeraa garayyuu hulluuqee baharii fi barraa waa'ee saba keenyaa jala deemaa jira qabatee kaameeraa dhufeeti nuuf mara gaddaa fi gammachuu waan keenya hundarraa isaan nuuf funaanaa waan haaree mara daawwiidhaan barannaa Oromoo TV irraa an waa'ee meenfitu waa'ee hojii isaarraa aliin pirodiisaraa hunduma gargaara gargar filuun malatti Oromoota mara waan hojjennu maraaf isaa editara hojjechuma malee wanta garagaraa takkaa jeen beeku booda dhabeerra. Mee xiqqoon edee isaa waa'ee dubbee isaarraa biyyi isaa Oromiyaa Bahaar Harargeerraa biyyoon karaa baammoo lafa dhaloota isaa akka ta'e bara kan hojii jalqabee bara dheeraa dura hojjechuutti fufee xiqqeenya isaarraa miidhaa saba keenyaa obsuu dadhabbiirraa garaa isaa muratee seena garagaraa sabboona Oromoo ta'insa isaarraa. Hojjechuutti jira durirraa ammaarraa gargar dhaabeen beeku itti fufaa jira. Hojiin isaa mul'attee Oromoo TV irraa daawwataan saba isaa gammadaati jira. Yeroon deemtee dhuftee waggaan lammaffaa isaa kunoo gahee irra tanaatu kunoo gahee irra tanaa waliin nu fide marti keenyarra. Yaasiniif hamdiyaa akkasii hubadhaa cimina isaaniirraa eega jalqabaniif kaasee ammaarraa osoo hin mul'atiin guutuu tokkollee irraa rakkoo garagaraa obsaan keessa dabraa waan baay'ee hojjetan TV Oromoo irraa jechuun hin gabaabsamee waa'ee isaaniirraa dhaamsiin isaaniif qabu hangama kootirraa isin galatoonfachaa hojii dabarteerraa itti nu jabaadhaa hin laafinaanurraa caalaa itti fufaa tan gara fuuldura sabboonummaa cimsaa akkuma amma dura tattaaffii jabeessaa saba nu dammeessaa xiqqaa guddaa mara hangasuma loloon dhumte galatooma. Meegaa kanatti aansuudhaan addi amdiyaa dhufaan duraa eege hedduun haaseensi ollee icaa dhufte sinuyi. Achi duubaan hafamu Yaasin barti qoba boo'ii jira mucaan kun dila kana waan dalagullee waan agarre hedduun faarsee mi'a harka guuta kadhawaaf. Kanatti aansuudhaan takkaamee namni irra guddaan kan amma Yaasin Aliin arkinii jira amma Yaasin kaameeraa duuba malee TV irrallee waan taa'u arraa asirratti baasnee mi'a akka agartan goonaatitti mi'a harka dhawafaas ba'u. Kanatti aansuudhaan Abdulbaahirii Sheekaa waa'ee TV Oromoo irratti xiqqishoo deeqaa takka deeqaa lamaa sinii fi gaadhiifama guddaa sin gaafachaa waan haasa'uuf as baasnee harka dhawaaf. Kabajooma namoonni asitti argamtan hundinuu TV Oromoodhaa yaadannoo isaa kan marsaa lammaffaadha. TV'n Oromoo kuni wanni inni bu'aa uummata keenyaaf qabu waan baay'eedha jechuun waan hangana jedhamee himamaatii miti dura sabni mi'aa isaa beekuudha. TV'n kuni bara 2000 keessatti ji'a jahaffaadha guyyaa 29 baname. Yeroon inni banamuu akkuma gaa saboota biraa baqattoota biraa kan arma keessa jiranitti TV'n kun banamuudhaan dura isa Oromiyaa Muuziq jechuudhaan baname. Eegana ammoo jijjiiramee TV'n kuni bara 2001 Januwarii guyyaa jahaffaati Oromoo TV jechuudhaan waa'ee adda addaa irraa dabarsuudhaan oduu biyya keessaatii fi tan biyya teenyaa rakkina jiruu fi akkasumatti waa'ee community jechuun hawaasa Oromoodhaa irraa dabarsuu jalqaban jechuu. TV jechuudhaa fi raadiyoona jechuun daawwitii saba tokkoo kan sabni keessatti ilaalu jireenya isaa itti wal hubatuu fi akkasumatti hawaasni wajjin jireenya isaatii fi
waan rakkina qabuu fi haala biyya isaa keessatti deemuus achirraa namuu argachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu Oromoonni fuula duraafis wanni isinii dhaamnu TV'n kuni cimina hawaasa tokko agarsiisa. Yoo hawaasni laafaa ta'e waa'uma torbaan tokko keessa dabre baatii sadaffaatis afuraffaatis sanuma dabarsan. Kanaafuu ijoollota TV kana hojjetanii fi akkasumatti karaa raadiyoonaatiinis waa'ee raadiyoonaas ni qabnanii beeytanii namuu yaada isaa gumaachee haala biyya isaa irrattis ta'us jireenya hawaasa keenyaa ta'us rakkina jiru cufa irrattii fi wajjin jireenya hawaasaa irratti waliin marihannee hojjettoota Oromoo TVtii fi akkasumatti hojjettoota raadiyoonaatis cufaa moggaa dhaabbannee akka gargaarru obsaaf kabajaan isin gaafanna. Alright, amma gaa sirbatti dhaquu keenyaan dura xiqqisee takka nu hafe beektanii haasawaa. Okay, sirbadhe neon jeo akami daqiiqaa lama tabiraa bichaa naa kanna amma immoo beektaa uummata akka gaarii nu gargaaru jira. Waggaa Oromoo TV kana hojjennu paartinara qabna. Saayiboota yookiin immoo jaala keenya warra waliin hojjennu. Somaalee Live TV irraa Magan Jaamaa maqaan isaa dhufeeti haasawaa xiqqaa tokko isiniif godhu barbaada itti dhiyaadhaa. Akam. I'm sorry, I don't speak good Oromo, so I'll try to say 2 words in English. On behalf of Somali TV, Somali Live TV, there's 2 different ones, so I hope you understand. An Eagle Media Production, those young gentlemen behind the screen, we would like to congratulate Oromo TV, another year of success, and we wish for them to succeed 1 more year. What do they need from the community? We need your help and support. We partners with them, and what we do is we trying to learn even Oromo language so that we can help you too. So I want to congratulate, and Oromo TV need your help for another year of success, and thank you for coming. Thank you. Egaa kun ammaantana waraqaa malee dhufnee akka haasoo fixannees waan sanarraa akka isiniif galuus abdii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan yoom eeguu takka harka dhoytaniif Eagle Media Production fi Somali Live harka yoo dhoytaniif gaarii isinii galu. Egaa kanatti aansuudhaan Maamad Sheekhaa isteejii irratti argamee akka uummata bohaarsuu barbaanna. Maamad Sheekhaa ol ba'ee asirratti isin jenna. Maamad Sheekhaa ala jiraan siyaati gaa kanatti aansuudhaan wanni asirratti wanni argaman Daawwitiin ni jira, Kamaal ni jira, Maamad Sheekhaa ni jira, Ahmadoo ni jira, Abdul Bahri ni jira, namayyuu ni jiraatiin humnifatina xiqqoo xiqqoon arreesiin bohaarsuuf qophoonnee jiraati. Gaa isinis isinirraa akka gammaddan isiniin jenna. Itti aansuudhaan Abdul Bahri fi Mukhtaar Adeeroodhaa asirratti isin argamaati. Gaa isinis hedduu gammadaa isiniin jenna. Asitti argamuu kasaniifis galatoomaa isiniin jenna. Chakota, Lujamartu, Teva Faigota, Ajab Chakoye, the Chakota, Lujamartu, Teva Faigota, Akazoti, La Ferralota, Otui, Liburjana Meta. Ajab Chakoye, the Chakota, Lujamartu, Teva Faigota, Ajab Chakoye, the Chakota, Lujamartu, Teva Faigota. Akazoti la ferralota, Otui li burjana meta. Awi, ajab tire ye we tire. Koriche khotir kanam paye. Ajab tire ye we tire. Koriche khotir kanam paye. Orom titi sabi khulaye, ona wajin sirbi shakoye. Sabi khulaye, ona wajin sirbi shakoye. Awi, awi, awi.
كالروب قيسا لما نموت هروريسا تبين دمال كالروب قيسا لما نموت هروريسا يا دنقشي يوبدو ميساي وقاكي سيخبورا بديسا تبين دمال كالروب قيسا لما نموت هروريسا تبين دمال كالروب قيسا لما نموت هروريسا يا دنقشي يوبدو ميساي وقاكي سيخبورا بديسا عجبتي يا سيري كوريتش خاطر كان عم بيه عجبتي يا سيري كوريتش خاطر كان عم بيه ورمتي زابي خليه وانا تنزل بشكويه ورمتي زابي خليه وانا تنزل بشكويه بويكا away, 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 away. Teni nema moti shuba, magala maru irko kuba. Teni nema moti shuba. Magala maru irko kuba ya dangche dubre adebai lucha khena na farti shurba awi sadeni khema mudi shuba magala maru irko kuba sadeni khema mudi shuba magala maru irko kuba ya dangche dubre adebai lucha khena na farti shurba ajabti ye siriye خاطر كان عم بيه عجبتي ليه وسيري قريت خاطر كان عم بيه وربتي صافي خليه كنا تنسر بشكويه وربتي صافي خليه كنا تنسر بشكويه بويكا اوي away, away. Kota ajab chakoye de shakota tuja martu te fai kota akka sotin da farra lota hotu illi burjana meta ajab chakoye de shakota tuja martu te fai kota ajab chakoye de shakota tuja martu te fai kota akka sotin da farra lota hotu illi burjana meta عجبتي ليه وسيري قريت خاطر كان عم بيه عجبتي ليه وسيري قريت خاطر كان عم بيه وربتي صافي خليه خنا تنزل بشكويه وربتي صافي خليه خنا تنزل بشكويه harka kaysan taqabbal دتاتي جامله كل ما نسكانمه
maraa akka jirutti siif kenname. Sinna ergitu yaadni kee natti marsitu na roorrisa. Dirmachuu baattu waan du'a na jeesuuf na doorsisa. Yakani mati ya satu shega me yadi 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 yakani mati ya lo shega we sinergi tu yani ke nati marsi tu narorisa. Coba tuan indua na Yesus na dorsisa. Aha. Sinergi tu yani ke na timarsi na rorisa. Coba tuan indua na Yesus na de. Beku batu talayara hilalatu tesutiya beku batu talayara hilalatu nakutume ayamatu desebra duru narketi yang kabdu desebra duru narketi yang kabdu resra na pagese nasako yodagese resra na pagese nagsako yodagese shageto mantu garasi jam beku batu kola raidi hilalatu silkitiya beku batu kola raidi hilalatu nakutume ayamatu desepra duru narketiya kabdu silkitiya beku batu kola raidi hilalatu silkitiya yo beku batu kola raidi hilalatu Isibra duru narketi yang kabdu Isibra duru narketi yang kabdu Hiresra na pagese namsa ko yodagese Hiresra na pagese namsa ko yodagese Hambranile shageto beku batu kola raidi hilalatu silkitiya beku batu kola raidi hilalatu nakutume ayamatu desebra duru narketi yang kabdu desebra duru narketi yang kabdu silkitiya beku batu kola raidi hilalatu silkitiya beku batu kola raidi hilalatu hilalatu nayanatu desebra duru narketi yang kabdu desebra duru narketi yang kabdu resra na pagese
dhaamsa koo yoo dhageesse hireessirraa na fageesse dhaamsa koo yoo dhageesse hambiraan illee haana usu Oromoo maaltu garaa isin jabeesse. Jalalan hidame gargari mudannu anis keti atistiya nulachu angadunu anis keti atistiya nulachu angadunu